Akkam jirtu kabajamtoota tiyyaatuu baga nagaan gara tiyyaatuu dhuftan sin jedha. Warri haaraa dhuftan subscribe gochuun dagatinaa. Warri subscribe gootanan wajjin turtan baay'ee galatoomaa isin jedha. Har'a kan finis video dhufe foolii miila keenya akkamitti ofirraa ittisna kan jedhudha. Beektonni akka jedhanitti foolii miila keenya baay'inaan kan irratti mul'atu dargaggoota irratti, dubartoota ulfaa irratti fi dhibee onnee namoota qaban irratti baay'inaan mul'ata jedhanii beektonni. Foolii miila keenya kana akkamitti ofirraa balleessina kan jedhuuf tokkoffaa luka keenya seeraan dhiqachuudha. Kanaafis saamunoota faarmaasii bitaman kan akka antiibakteeriyaaf kan fayyadanii fuuraaf jedhamee hojjetaman jira isatti fayyadamuudha. Lammaffaan immoo beeking soodaadha. Beeking soodaa kana yoo fayyadamnu beeking soodaa maankiyaa tokkoofitti bishaan gamaashatti godhuudha. Daqiiqaa 20 luka keenya bishaan keessa tursiisuudha. Kanas torbaan tokkoof yaaluudha. Sadaffaan immoo soqidda. Soqiddis akkuma beeking paawudarii kana guyyaa guyyaan yaaluu qabna. Isas bishaanitti godhuudhaan soqidda bishaan keessa tursiisuu luka keenya. Afraffaan apple cider vinegaridha. Apple cider vinegariin kunis baay'ee gaariidha. Bakteeriyaan akka waliin horree gargaara. Isas bishaanitti gochuudhaan guyyaa guyyaan daqiiqaa 30 bishaan keessa tursiisuudha luka keenya. Kana yoo gootan wanti ani isinitti himuu barbaadu kana yoo gootan luka keessan goggogsitanii sanaan booda akkasumatti rafuu qabdanii. Kanas yoo gootan kaalsii jiidhaa godhachuu hin qabdanii, caammaallee jiidhaa godhachuu hin qabdanii. Shanaffaan immoo caammaawwan guyyaa guyyaan geeddaruudha. Caammaa tokko yeroo baay'ee yoo godhanne foolii miila keenyaa itti dabalaa deema malee hin hir'atu. Caammaa tokko har'a godhanne tokko guyyaa biraa godhachuu qabna jechuudha. Hafuura baafachiisa. Ja'affaan kottee keenya yeroo murachuudha. Kottee keenya yeroo yoo muratu baanne bakteeriyaadhaan kottee keenya jalatti galuudhaan foolii miila keenyaa akka badaa taasisuu godhanii kottee keenyas yeroo murachuu qabna jechuudha. Torbaffaan caammaa kaalsii malee godhachuu dhiisuudha. Caammaa kaalsii malee godhachuu dhiisuu jechuun caammaa tokko kaalsii odoo hin godhatin akkanumatti yoo godhanne bakteeriyaan luka keenya kan caammaa keessa jiru foolii fangasii uumeetiniin luka keenya akka xaraniin isaa baay'ee ajaa'ibuudha. Kanaaf luka keenya sirriitti dhiqannee kaalsii goggogaa godhachuu qabna jechuudha. Yoo isinitti tolee viidiyoo har'aa laayikii godhaa. Subscribe share gochuun dagatinaa. Barumsa biraa irratti hanga walitti deebinu nagaatti oolaa isin jedha. Galatoomaa.